السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موتمان غرغدان الدنيا تنتين بلتو موتما أفرجران موتمان جلقبا ملقني يرو أماتي الدنيا تنا درير راقبه كيستو جارانو كيستي وجي غرغدا سمون نمات المامون دندين دلقو جرا موتمان جلقبا ملقا جران الدنيا كان كبولشو موتمان لمفا ميديان سلاتو قفاتا garuu mallaqatu isa fidaaf lammaffaa ta'e malee hojiin har'a miidiyaan hojjetu jiru akka addunyaatti hojii gurguddaa sammuun dhala namaa tilmaamuu hin dandeenye bira jira. Miidiyaan ummata tokko awwaaluuf, ummata awwaalame boollaa baasuuf, ummata sagalee wal dhabe sagalee wal dhageessisuuf, ummata faca'ee addunyaa keessa jiru osoo bakka inni jirutti osoo walitti hin qabne tokkummaadhaan kaayyoo isaatti waliif fiduudhaaf gahee guddaa taphata. Gabrummaa ofirraa kaasuuf yookiin saba tokko ittiin gabroomsuuf biyya tokko cabsanii seenuuf meeshaa waraanaa fayyadamuu caala kompiitara takka kaameraa takkatu yeroo har'aa addunyaa tan sochoosaa jira. Mootummaan lammaffaa miidiyaadha. Mootummaan sadaffaa siyaasaadha. Siyaasaa jechoota siyaasaatii fi xaxaa siyaasaatii yeroo har'aa biyyoonni gamtooman gurguddatan hedduun isaanii wal sodaachisuudhaan haga namni meeshaa ofirratti uffatu. Biyyi ofirratti uffatu takka siyaasaan akka rirmeen akka silaa naqazaan midhaan nyaattee keessa seentutti yeroo ammaa naqazaan dhala namaa nyaataa jiru yeroo amraatti siyaasaadha. Siyaasaa biyya ijaaruu fi siyaasaa biyya diigu lamaanuma kana. Afraffaan meeshaa waraanaati. Garuu qabxiin ani irraa haasa'uuf dhufee dhimma miidiyaati. Miidiyaan mana tokko keessa teessaa mallaqna itti baaftu xiqqaadha. Bakki inni gahu garuu guddaadha. Waraana tokko yoo bobbaaftu addunyaa tana guutuu wal gahuu hin danda'u. Biyya tokko miti aanaa tokko keessa seenee bahuudhaaf waggaa hedduutti fudhachuu danda'a waraanni. Lubbuudha. Hin miidhaman dhukkubsataa hin madaa'u. Ergaan kee immoo madaa'u. Miidiyaan hin madaa'u, hin cabu, hin bututu. Yoo jabeessitee akka abbaan isa itti qabatee sochoosanitti bakka barbaadde sii waraana. Miidiyaa jalqabaaf namni fayyadame Rasuula Rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Miidiyaan har'a meeshaa maayikii ittiin haasayan, kaameraa ittiin waraaban, satalaayitii samiirraa dambalii gadi dhangalaasu. Kana qofaa miti miidiyaan. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo jalqabaatiif Nabi Muhammadin durallee nabiyyoonni hedduun dabranii jiran. Qabxiin gurguddaan ambiyyoonni ittiin risaalaa Rabbi isaanitti buuse ittiin gaggeessani haasa'uudha. Miidiyaaleen haasa'uudha. Wanni miidiyaarra deemu hundi isa haasa'uudha. Ambiyyoonni fayyadamaa turan harki guddaan haasa'uudha. Nabi Muhammad immoo wantoota adda addaa kan itti dabalantu jira sallallahu alaihi wasallam. San keessaa tokkoffaa adhaana. Adhaanni miidiyaa keessaa tokko. Adhaanni wayita adhaanni godhamu jechuudha. Adhaan jechuun afaan Arabiitti i'laama jecha dhuraa dhufe. I'laama jechuun miidiyaa jechuudha. Afaan ammaatti hiikne i'laama jechuun miidiyaadha. Adhaanni ummata tokko bakka adda addaatti faca'ee hojii adda addaa keessatti of dagate hojii guddicha Rabbiin guyyatti yeroo 5 dirqama godhe akka inni yaadatee dhufu gochuudhaaf bakkuma takkaa lallabni tokko baha. Lallabni kun mana hunda nama hunda bira oorruu gabaa keessa seenee ummata kan gara masjidaatti asaffeera. Miidiyaa keessaa meeshaa miidiyaa gadaa Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam itti fayyadaman keessaa tokko. Inni lammaffaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo ergaa dabarfachuu barbaadan hedduu keessattuu gaafa biyya Makkaa jiran yeroo musliimoonni qofti hin jirre wayita warraan amantaa adda addaa waliin jiraatan keessa jiranitti ergaan isaanii ilma namaa hunda akka dhaqqabu yeroo barbaadan yas'adu ala jabal as-Safaa gaara Safaa gubbaa bahar Rasuulli. Gaarri sagalee tokkoffaa gaarri viidiyoo fi auudiyoo illee agarsiisa. Sagaleelleen akka sirnaan ol ka'ee biyya keessa faca'u warra walitti qabame sanitti sirnaan bira ga'u sirriitti gargaara gaarri ol ka'aa waan ta'eef. Viidiyoodhaan illee seeraan mul'atuuf Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ummata hundarraa ijji hunduu akka isaan argitu. Wanni gurraan dhagayanii fi ijaan wal bira argan hedduu dhiibbaa qaba. Waan gurraan dhagayan qofa waan ijaan argan qofaa miti. Gaafa gurraa fi ijaan dubbiinsi seente qalbii tee keessatti jijjiirama fiduu dandeessi. Kanaaf Rasuulli bakka sagaleen dhagahamuu fi bakka qaamni isaanii mul'atu filatanii gaara gubbaa bahan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ittaan suudhaan meeshaalee miidiyaa gadaa Rasuulli Rabbii fayyadamaa turan keessaa khutbaadha. Khutbaan taatee torbee ajandaawwan torbee keessatti argaman wantoota seera haarawaa Rabbii Nabi Muhammad irratti buuse yakka adda addaa lafa keessatti argaman qulqulleessuuf khutbaan akka meeshaa gurguddaatti fayyadamaa tura Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Awwal Rasuulli meeshaalee qaroomina adda addaa biyyoota adda addaa fudhatantu jira. Jiruu hayaata jireenya keessatti walirraa koppi godhuu walirraa fudhachuun shari'aan hin dhoggine. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam balee qotuu waraana keessatti boolla qotanii akka waraanni gamana walitti bahuu hin dandeenye godhuudhaaf
فرس رافضة متى فارشيا رافضة يوكين إيران منبر أمو رسولي متى بشر رافضة صحابا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافس دفن نجاشي منبر صديق أبو إر ألبه أرجل بودر منبر يكون قدا رسول إيجاسام مدينة قلم بودا منبر أكا هبشت أرجنيسي هذا لين يجري رسول ربي تدلقل رسول صلى الله عليه وسلم منبر هبشر نجاشين رحمة الله عليه ورضي الله عنه دلقا إني فيدماتري رسول ربي صحابان وان كان أجت أرجني في دني بي أفيت نبي محمد النار رسول صلى الله عليه وسلم ور أنصارا مكا تمرا وهودي برت بكيل نانو سنيجراني دبرتي رجراني يوكين نم برو إنما لما سدي وانتو من برا درجات صديق أبو هجتني رسول ربي تيف أشكي سكان من برا سنجا وقاري بجا في شنتمي أفرد تجرا رسول ربي راتوري قافا مسجني نبي محمد قبتي سببا نمني توكو سو إبدا قبسي ساجرو فانوسا قبسي سجر إبدا دقون قران وصن أمسل لفكاهي ديمي مسجد رسول ربي أول رمضان هجرا كما بجا في شنتمي أفر جل قبر رمضان قويا جمعتي مسني ربي رسول ربي صلى الله عليه وسلم وياسن قبته ما بقي منه شيء حتى من بر إساني اللي وياسن قبته جدا من بر وقاء إبا كانوا بوتوتري من بر رسول ربي أتشرى إرقاء إسان دبرفتن ويتتاتين أدارفتو أجندا وهي أرقب ويتسابا كيسا وان أداه وهي تأي رسول ربي كوت تاجدني وامني من بر سن قباء البحن أكو معرف قار قباء ويتأو البحن سقلي دقيسي سوفي قامان فيديو دان اللي مول أتشوف كرقارو من بر اللي بك أمني تولك أباميتا إتي سرنان سقلين بكون دك أبو فيدا مدعف رسول ربي فيدا ما تنا كناف يروح رأتي مشان قدتشي إرقاء إساني بحسين سأردي كنا رابسوك أبنو ميديا دا أمني ميديان قبني كليس أفيلي أركان قبو هر أفيلي أركان قبو للبو اللي الدنيا هين أجيسو يروح رأ للبا لفرّا أكو منام كيلي كيس الأبتي وأتي للبدي كيلي ما أتتيجي تدي بإيس تيجي نمشي دقة كنشرو قالوا للبني ميديا قبابه سهيك آمك يقف سبك سنيك أوكي لميك يقف سنتاني الدنيا قوتو سيدقة نم يوم ميديا هنك أباني نم أفانت أتأمي هدامي غراغرون بانقب ميديان أكا بيات أكا غسات أكا غندات سنتاني أكا قبلي في سلا ما تيتن ورباجي ساعتي كانت تجو دبي دكوبا وان سلا طري بيا فدتاجرو طري توكو ديكو داف وني طري سن ديكو بشان كلون طري سن چالي ارغمو قب يرو أما فساد أردي وانجو تجرو فساد سن له داف وانسلا فساد سن چالو قباچو قبنا يرو الدنيا ساتلايتي غرغدان فجأتي سماوتا كيس ديمتوتي سمي كيس أولباتي عطوتي نتي ميديا كاميرا توقعا ميديا كاميرا لما كسجلين علماء كينا سجلين حيو كينيا غوتوتا كينيا كيسان وسو إسان لبون جيران حيو ما إساني بيكم سيساني حواسا كان بيران جينيو دابو جيتشو ففسيناتي ميديا أكاماتي وإجارتي ركون قبل garuu akka maatiitti dalaguun qabdu arsiin miidiyaa akka arsiitti ijaarte rakkoo tokko hin qabu hojjetaan isii daayirektarri isii kaameraamaaniin isii arsii yoo ta'e rakkoo hin qabu harargeen kophatti miidiyaa tokko ijaarte namni isii keessa hojjetu gubbarraa haga jalaatti ijaarte rakkoo hin qabu garuu akka harargee qofa dalaguun qabdu maaliif jennaan miidiyaan harargeen bante baalee dhufa jimma dhaqa iluu abbaa borseena akka waa'ee harargee qofaa sun qabdu li'annahu mana hunda jira waan ta'eef gaafa wanni kun mana hunda seenu akka arsii qofatti haasa'uu qabdu sheekin arsiin qofti as keessaa haasa'uu qabu sheekni baalee qofti as keessaa haasa'uu qabu garuu akka maatiittuu ijaaruu rakkoo hin qabu ijaartiin ta'e kaameraamaanii taate ati daayirektara taate ijoolleen ta'e editaraa fi waan adda addaa taate yoo hojjetta rakkoo hin qabu garuu hojiin kee kaayyoo ganda hundaa nama hundaa biyya hundaa ta'uudha bakki dogongoraa har'a maqaa biyya adda addaa walitti qabuudhaan miidiyaan ijaarameeti garuu hojiin dalagamu miidiyaa ganda tokko haasawa hafuura ganda tokko muhaadarama ganda tokko gaggeessuun dogongora kanaaf guyyaa har'aa bakka an irraa haasawaa jiru kun godina baalee magaalaa roobeetii miidiyaan irraa haasawaa jiru kun miidiyaa yeroo ammaattiif jiha baalee keessaa tokkocha jiru jechuun ni danda'ama jiha baaleetitti miidiyaan hedduu hanqina qaba akkuma hundi keessan beektan muhaadaraan hedduun sagaleen ulamaa hedduun akka naannoo adda addaatitti ol bahanii hin mul'atan ulamaan dhabamuu osoo hin ta'in waan isa mul'isutu hin jirre wantoota isaan mul'isu ijaarame keessaa tokko miidiyaa zaadii kana yoo banatte zaad jechuun siinqiidha siinqiin tuni walii lama siinqii har'a addunyaa gubbaatii fi siinqii akiraati siinqiin har'a qalbii kee sooru qaama kee sooru jiruu ta'e akiraa ta'e qabrii ta'e qalbii ta'e sooru asirraan argatta yoo akkana jennu waan ganda tokko naannoo tokko qofaafi miti yeroo jalqabaatiif miidiyaan tokko guddachuudhaaf mukuma
biyya jiruun mana ijaaran akkuma jedhamu yeroo jalqabaatiif nama asiitiin lafaa ol kaata dugda jabeeffatuuf gaafa dugdi kee jabaa